Egaa kabajamtoota keenya wanta kana yoo ilaaltan harmeen teenya akkatti eebutteetoo akkatti beelofteetoo maaltu isinitti dhaga'amame? Baay'een gaddine keessi keessan hin gaddine firootawwan kiyya wanna nani jechuun jedhu tokkoon qaba waan ta'eefu isin hunduu viidiyoo kana haga dhumaatti ilaalaa. Keessi koo madaa'eetan jira informationii guutuun qabadhee dhufee mee isinis Oromoon koo haga dhumaatti na hordofaa jechuu barbaadetanii inni biraammoo jechuudha akkaawuntii isa sirrii ta'e jechuudha kan naannoo Booranaatiin akkaawuntii baname isinii feetan jira isin hunduu jechuudha Oromoon kiyya haga dhumaatti viidiyoo kana ilaalati birri 5 akkasumas immoo 200 ka'eetu jechuudha akka gargaartan isin jedha haga dhumaatti na hordofaa. Akkasumas nu hunduu jechuudha wanna qabnuun jechuudha midhaan haa ta'u qarshii haa ta'u jechuudha walitti gugurreetoo jechuudha uummata Booranaa hongeedhan jechuudha nu jalaa beela'aa miidhamaa jiran kana gargaaruu qabna jedheetoo jechuudha kun yaada kiyyaa isin yoo maal naan jettan jirra jirtanii kabajamtoota keenya hordoftoota keenya daawwattoota keenya kan chaanaalii kiyya hordoftan isin hunduu kan biyya keessa teessanii chaanaalii koo hordoftan akkasumas immoo biyya alaa teessanii immoo chaanaalii kiyya hordoftan isin hunduu nageenyi waaqayyoof jaalalli keenya akkuma yeroo hundaa beekamu isin bira haa ga'u jechaatoo kabajamtoota keenya egaa har'a jechuudha wantan ani dhufeef jechuudha akkuma beekamu waqtii kana kan immoo torban kana keessa jechuudha kara naannoo Booranaa kanatti ilaalchiseetoo jechuudha ummanni Booranaa akkasumas immoo ummanni Booranaa jechuudha hongeedhaan beelan nu jala hubamaa jira waan ta'eefu mee maaltu isinitti dhaga'ame kabajamtoota keenya maaltu isinitti dhaga'amaa jira isin galee akka oromummaattis haa ta'u akka namummaattis haa ta'u maaltu isinitti dhaga'amaa jira baay'ee nama gaddisiisanii mee dhugaa keessi keessan jechuudha gaddi isinitti hin dhaga'amu ani ofii kiyyaa garuu baay'ee gaddeetan jira wanti kun jechuudha ana biras ga'uu baatu boruu kan boru na bira ga'uu danda'a dheetu yaaduun qabe jechuudha isin galee yaaduu qabdan isinillee jechuudha na keessi koo baay'ee madaa'ee dhugaan isin jedha especially amma akkuma argaa jirtan mee viidiyoo kana ilaalati jechuudha achiin booda wanna naan jettantu normal comment jalatti naaf barreessitanii normally akkuma argaa jirtan kinoo viidiyoo kana isinii teechiseetan jira maal akkamitti akka nama gaddisiisu namni yoo beela jechuudha namni yoo dheebote jechuudha keessi keenya yookaan immoo keessi kiyya akkamittiin akkan gaddee anatu dhugaan isin jedha har'a jechuudha sagalee Oromoo kiyyaaf yookaan immoo saba kiyyaaf jechuudha ani kan sagalee ta'uu barbaadeef jechuudha isin hunduu jechuudha fakkeenyaaf akkuma kinoo viidiyoo kana irratti argaa jirtan jechuudha mucaan kun jechuudha akkuma beekamu jechuudha maal barbaaddanii mee wanta barbaadan isin gargaaruun barbaada maal keessi keechan isin fedha jechaatoo jechuudha kan beelan akkatti goggogee kana jechuudha isa gaafachaa jira isin galee እና amma humna keessanii jechuudha dhugaan isin jedha keessi koo baay'ee madaa'ee jira dhugaan isin jedha akkamitti ilmi namaa jechuudha midhaan dhabeetoo jechuudha edaanuu jechuudha kan nama fakkaannu jechuudha foon waan nurra taa'eef malee inni dhugaa namaa miti dhugaan isin jedha so wanta nani jechuu barbaade garuu wanta kana isiniif ibsuudhaaf jechuudha jechatu na hanqata garuu walumaa galatti wanta jechuu barbaadu maalla isin hunduu kan biyya keessa teessanii amma sagalee kiyya dhageessan
kan biyya alaa teessanii jechuudha sagalee kana kan dhageessan kabajamtoota keenya please osoo harka keessan jechuudha wanno ittanii jechuudha oduu dhiyeessatanii yookaan immoo osoo wanta qabdan doolaara tokkorraa ka'eetu jechuudha isinii galee doolaara tokkorraa ka'eetu jechuudha osoo ummata Booranaa kana jechuudha saba keenya kana osoo gargaarree dheetoo ani keessi koo yaadee viidiyoo kana hojjechuudhaaf isin fuuldura dhaabbadhee yookaan immoo taa'ee jira jechuudha so isin immoo maal naan jettan akkuma beekamu jechuudha maqaan akkaawuntii isaanii jechuudha kanaan galchuu hin dandeessanii asirratti isinii fallaxxafaa maqaan akkaawuntiidha Boorana Drought Global Response jedha Nigdi baankiin hin jira Cooperative Oromiyaan hin jira Abyssinia baankiin hin jira Awaash baankiin hin jira Oromiyaa International baankiin hin jira so isa kanaan galchuu hin dandeessanii jechuudha fakkeenyaaf akkuma beekamu maqaan akkaawuntiidha isiniif dhufa Boorana Drought Global Response dha Nigdi baankiin 1143 66 80 86 Nigdi baankiin isaa jechuudha Cooperative Oromiyaan 10 14 2,000 46 duwwaa 93 Cooperative Oromiyaan Abyssinia baankiin immoo jechuudha 80 14 95 97 akkasumas immoo Awaash baankiin duwwaa 13 20 59 68 duwwaa 6 300 inni shanaffaan dhuma Oromiyaa International baankiin immoo 46 86 29 tokkodha isin hunduu jechuudha humna qabdaniin jechuudha doolaara takka maaf hin taane bishaan takka bituu hin dandeessi doolaara lama maaf hin taane midhaan sinqii tokko bituu hin danda'a isin galee so hunduu jechuudha kan addunyaarra jiru jechuudha ummata kanaaf jechuudha birri walitti kuusne isaan bira yoo ga'e wanta guddaa isaaniif hojjeta waan ta'eef Oromoowwan kiyya firootawwan kiyya jechuudha nan qaanessitan waan ta'eef jechuudha ummata keenya jechuudha hongee kanarraa jechuudha isaan haa gargaarru isaan jechuudha miidhaa kanarraa isaan haa gargaarru isin jedha I think isiniif galadhee nan yaada beelli akka nama godhu hin beektan bishaan yoo hin jirre bishaan yoo eebottan jechuudha eebuudhaan akkamitti akka nama jarjarsu hin beektan kana isin galee so please wanna qabnu jechuudha osoo nu jirru nu Oromoon tokko wal bira haa dhaabbannu nu yeroo hunda wal bira dhaabbanna jechaatu afaan qofa osoo hin ta'in jechuudha mee akkuma beekamu kinoo asirratti isiniif teechiseetan jira qaxaleewwan kiyya please doolaara tokkorraa ka'ee kan biyya Itoophiyaa keessa jirtan immoo 100 birrii 50 birrii 200 ka'eetoo jechuudha ummata Booranaa hongeedhaan nu jalaa miidhamaa jiran kana jechuudha please haa gargaaruun jedha I think akka sagaleen kun isin bira ga'u keessi keechan akka madaa'ee abdii guddaan qaba please viidiyoo kana isin hunduu jechuudha ummanni biraallee jechuudha viidiyoo kana argeetu akka akkaawuntii kana ilaaleetu jechuudha ummata keenya kana akka gargaaru please viidiyoo kana sheerii godha yoo gargaaruu hin dandeenye viidiyoo kana sheerii godhaati ummatoota biraatiif dabarsaa please isin galee kun Oromoo qofaa osoo hin ta'in jechuudha sabni kamiyyuu jechuudha ummata keenya kana gargaaruu qaba jechuudha isin galee amma humna qabdan jechuudha akkaawuntii kana kinoo kan as ilaalaa jirtan kana jechuudha Oromoowwan kiyya wal bira haa dhaabbannu birrii qabdan jechuudha osoo qabaattanuu jechuudha akka hin callisne birrii 100 kan dhabe hin jiru addunyaa kanarra jechuudha 200 kan dhabe hin jiru dhugaan isin jedha isin galee onneen keessan akka hin kaffalle kan isin godhu jechuudha waaqa kadhadhaa itti isin galee 200 hin dhabdan bakka so kana ummata keenya haa gargaarru isin jedha kanan jechuu barbaada ani keessi koo madaa'ee jira rabbumti isaan bira haa dhaabbatu jechuu barbaadetan qaxaleewwan kiyya baay'een isin jaaladha isin kabaja yoo gargaaruu hin dandeenye immoo jechuudha please viidiyoo kana ummata biraatiif sheerii godhaayi isaan immoo kana ilaalatti akkaawunti nambarii kana warri hin agarre hin jiran waan ta'eef please akkaawunti nambarii kanaan ummata keenya gargaaran isin jedhaayi horaa bulaayi baay'een isin jaaladha isin kabaja ummata Booranaa
hongeedhaan nu jalaa miidhamaa jiran kana jechuudha. Irraa yaa eegnu, yaa gargaarru, harka keenya haa zaraggaanu isin jira firootawwan kiyya. Horaa bulaa nagaan naa jedhaa kanumaan isin jechuu barbaadetan.